Loisitan kutaa Oromoo hunda wal dho'isiftanii jechuu isin nuti ijoolleen arsee jechuudhaan gagama. Nuti ijoolleen arsee jettee osoo wallotti utaaltuu muka hudduu keessa si kaayan akkanatti ol. Boo'eetiin huddurraa muka luqqaasaa jee isinirraa luqqaasise ijoollee walloo quba qabdanii jechuudha Oromoo hundaa quba qaba. Ati kanuma kaleessa muka hudduu keessa kasa si kaayan san biyya duudaan baay'ate jaamaa ta'u hoggana waan ta'eef Jawaaris jaamaa akka keessanii isinis duudaa walumaanuu faakkaab. Lafa duudaan itti baay'atu jaamatu hooggana jedhanii jedhee kan artistii Kadir Martuu Arsii arrabsuu fi jibbansa Jawaar Maammaa tokkocharraa qabuuf Arsii nama miiliyoona meeqaa arrabsaa jira artistii Kadir Martuu. Artistii Kadir Martuu Oromoo walitti buusuudhaaf marxifatee lafaa ka'ee jira gaafan isiniin jedhu noo inni jibbansa gandummaan qabu jettan. Kan inni har'a madaa isaanii tuttuqee walitti kaasaa jiru ijoollee biyya Arabaatti tiksee hoolotaa biyya Arabaatti waan isii wal goote yaadattu miti waggaa darban kana. Isa sana kaasee siimuka hudduu si kaahanii Bukkee sirraa kaasan jedhee irraa akka aartee ijoolleen tun lafaa kaatee ammallee waan biraa tarkaanfii biraa fudhattu. Hooleyyii biyya Arabaa kan nuti mataa qabannee iyyaa turre san yaadattu miti. Ilaa hooleyyii ijoolleen biyya Arabaa silaayyuu tiksee hoolaatu walitti isin kaasa. Ni beeyna hojii teessanii waan isin beekuu qabdan. Kutaan muka hudduu nama kaahee kutaan dhadhaa hudduu nama kaahee hin jiru. Naamana dhiifa mana of galchaa jecha kana safuu cabsuu kiyyaaf artistii keessan tokkasitti taasee waan godhuun qabu. Hundi keessanuu wal miitanii jirtanii hooliyyummaa keessaniif wal miitanii isin hoolaadha isin harree wallaalummaa keessanii fi Oromoo miiti malee Oromoon dhala namaatu miidhuun qabu akkasin naa hubadhaa. Kanaa jettanii borganama walitti kaatanii namni wal qabee hin dhagahin. Lammaffaa artisti Kadir Martuu Jawaar Mohammad ilaalchi siyaasaa isaa yoo siif hin taane qeequu mirga qabda. Jawaar nama tokko innuu nama siyaasaati. Arrabsoos haga godhachuu danda'a. Garuu kan waa arrabsu wallaaltota ta'uun irraanfatin. Artisti Kadir Martuu nama arrabsuu mirga qabdaan siin hin jedhu. Sababni isaa arrabsoon meeshaa dadhabdootaatiif wallaaltotaati waan ta'eef. Siyaasni qaraa innuu siyaasa nama hundaan ta'u kan akka gaariitti hin beeku. Garuu sababa ilaalchi siyaasaa Jawaar siif hin taane dhayxee ummata Oromoo ummata Arsii miliyoona 10 olii dhayxee arrabsuun kan kee doofummaa dadhabbinna jibbansa wallaalummaa isa dhumaati. Maraatummaadha ammas. Doofaa jechuun maal jechuudha beektaa? Nama wallaalummaa jibbansa hinaaffaa bakka tokkotti walitti qabateeni doofaa jedhan. Artisti Hacaaluu Hundeessaa Minilikiin doofaa jedhee yaama. Sababni inni doofaa jedhuuf maal? Nama takkaan baranne kan qubaan mallatteessu kan jibbansa gandummaatiin guutame ummatuma bulchu kana keessaa isa tokko jibbansaan achi qabee harma muru isa hinaaffan guutamee inni tokko maaliif barataa jiru? Doofaa gaafa jedhan nama waan kana hunda walitti qabateen doofaa jedhanii jechuudha. Gariibni Jawaar kun artisti Kadir Martuu yeroo nu arrabsu gariibi kun jedhee nu arrabsa. Dhimma dirree Sheek Huseenii fi goda Soof Umartuu isa hinaafsiisee na fakkaata. Otoo artistii Oromoo ta'e hambaaleen seenaa Oromiyaa keessaa akka dirree Sheek Huseenii fi goda Soof Umar isa gammachiisa malee isa hinaafsisu ture. Garuu inni amma Hararitti of galchuu dadarillee bira dabree gubbaa qorichaati miti jala dhukkubaattiif galche. Achi taa'ee jala dhukkubaa sanii ammaan tana hambaalee seenaa Oromiyaa hinaafa bar. Yoo barbaachisaa ta'e dhugaa jettee nuti gariiba. Leysal gariibu shaami walii yamanii. Gariiba jechuun gariiba faalee jechuu barbaade afaan Arabaa kanan na dhibe akkam isinii godha. Kolkolo. Daawwa kalchaa fayyaa naa ta'a viidiyoo yeroo lammaffaa waraabaa jira soorii. kabajamoota daawwattoota biyya sabiskiraay. Kiraay jechuun afaan Ingiliffaatti boohuu jechuudha. Sab'is kiraay jechuun sabni keenya boohaa jira, ummanni keenya boohuu jira sagalee haa taanuufi jechuudha. Aanaalee 14 dabalatee magaalonni 28 ol kutaa Oromiyaatirraa cituudhaan naannoo Soomaalii jala deebi'uu isii hordofee ummanni naannawa kana keessa jiraatanii bakka adda addaatti hiriira geggeessaa jiru. Warri Oromoodha nuti kutaa Oromoo jala turre nuti Oromoodha biyyi keenya Oromiyaadha Somaaliyaa jala hin deebinu kan jedhu hiriira bahaa jiru. Ummanni Soomaalii kan naannawa sana jiraatanis mootummaa isaanii galateeffachuudhaaf hiriira bahaa jiru. Walumaa gala hiriirri naannawa kanatti haalan geggeeffamaa jira jedhanii. Kana keessatti ija hamtuu wallaaluu fi fuula walitti deebi'uuf walitti bu'iinsa uumuudhaaf tattaafachaa jiraachuu isaaniillee dhagahamaa jira. Walumaa gala Rabbiin biyya keenyatti nagaa haa fidu. Waan ani isin gorsuudha deddeebi'ee falmachuun akka jiru ta'e Oromiyaa irraa kan citee ture isin qofaa miti. Lafa walakkaa Oromiyaa geettutu citee Keeniyaa jala deebi'ee hanga irraatti Keeniyaa jala jira. Uummanni sunarrallee nagahumaan jiraata. Otoo Itoophiyaa irraa cittanillee haga tokkoomaa miti. Wanni ani isin gorsu uummata biraatiin walitti hin bu'inaadha. Hamma dandeettanitti feegaadha. Yoo silaayyuu isin bu'anii waan godhan hin qabdani. Isin kaatanii naman tu'inaadha. Kaayyoon bilisiginnaatis isuma kana isin waliin buustee ofiisiitiif nagaan boqochuu waan barbaadduuf bilisa daraa keessan uummataan namaa walitti hin bu'ina. Of eeggannoo godhaa.
mormitanis afaanin morma. Sabaaf sablammoota walitti bu'uun bu'aa tokkoyyuu isiniif hin qabu. Keessattuu Somaalee walitti bu'uun keessan miidhaa malee faayidaa tokkoyyuu waan isiniif hin qabneef dabalataan kan akkana godhu Somaalee waan hin taaneef isin uummata Somaaliitiif walitti bu'uurraa of eeggadhaa kan isiniin jedhu an obboleessi keessan Daalacha Baddaa Baalee yookaan Shan Abdullaa yoon dogoggoreen of galchaa fayyaa naa ta'a.